السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكمنا قادر تفياكي سنة كنين جدا. أرتستي راها واو جلبي فتة جارت سوداني هرم تيسا كنو كنا حركات سوداني هنا قلتا أكاد برتيتي سوداني كأن حركات قلتا دير كنو نمتيتي حركي نمتيتي ملو هنا قفا سلا سوداني هرم تيرها نسنين جدا. Hanga dhuma laalaa isiniin jira obboloota kiyyaa. Hanga dhuma laalaa. Irratti isiilleen jilbiiffattee akka inni jilbiiffatee kenneefitti qubeellaa hidhuufi jirti an dhugaa dubbachuu wallaahi akkanatti neerumti jedhee yaanne akkuma isin argitan xiqqoo akka waan nama sammurraa xiqqoo rakkoo qabu godhatti yoo liivii gubbaa seentee haasa'aa ooltee yoo haasuftullee akka waan tokko taati. Waaw garuu yoo haadha bultii taate baga rabbi si ijaaree amma isiilleen jilbiiffattee godhuufiif deemti namichi garuu hin dide akka dhungatu hawwa bareeda wayii hafte homaa hin bareeddi dhugaa xiqqoo isii rakkina qabdi fakkaatti malee kanallee kaanamtichi taateefi maashaallah amma jilbiiffatti go'a achi ol kaasan malee jilbiiffatti namichi ol laalee kolfa gara amma ol kaasan qabanii ol kaasanii rabbi bara maal keessa jira bara dubartiin jilbiiffattee dhiiraa qubeellaa keettu rahmaarra laalchisu maashaallah እንደውም adaba godhattee zana jettee akka duraan taatu hin taane iyyuu irraa bareede kaasiniin jedha wallaahi yeroo baay'ee liivii irra yoo ta'etti uffata kana harkaan akkasii obboloota kiyya yeroo baay'ee uffata yoo miiccitu harkaan miicciti. Shinti beeti keessatti wallaahi guyyaa tokko sa'aatii lama ol haasaa shinti beeti keessatti uffata akkasii harkaan miiccaa turte xiqqoo akka waan sammuu rakkoo qabdu haasofti yeroo haasoftu jechuun mataa qullaa akkas shubbifti. Amma kunoo maashaallah tabaarakallah zana jettee fata jettee namicha suudanii natti fakkaatee abadan namni keenya akkanatti hinnaan godhatu namichi suudanii laal hinna harka isaarra qoo argitanii hinna harka isaarra kuni garuu macheem jedhe kuni garuu oromoon keenya inni akkana godhatteedha yaadu ani akkasi suudaniin fudhattee intalatti buskuutitti tanaa isiniin jedha ani akka malee itti na kolfisiise isa akkeessitti na fakkaate. Isiileen jilbeeffattee qubeellaa yoo isaa kaa'uuf deemtu hedduu namatti tolti. Aadaan jirre baaftee namichi garuu ol qabe jarri hunduutti tutanii ol qaban isiin qubeellaa akkasii isaa godhuuf taanaan jechuudha. Akkasii maashaallah tabaarakallaa horaa bulaa deebanaa harrii wajjin buqqifadhaa jennaani. Suudaan immoo heerumtire hin jirtu Oromoon hin jirtu maa Suudaan heerumtee suma itti bahee fudhate intalatti tana namichi kun sanuu nama isii olii fakkaata akkasii sargii maraate maal abboo nuu naafsise uummanni ashitti illee akkasii kaleessa hamzaa ofii biratti zanafataa jetti cogolaa jedha san keessa jiran fakkaate amma isaan sa'aatii kanatti. Kami sinane nafan naqabe isin akkam naftani akkas isiniin jedha obboloota kiyya rahmaan akkana fataa zanaa jette suudanii heerumte ani garuu wallaahi suudanii yaane mihinnaa kanaan jedha Itoophiyaa hinnaa kanaan godhattu hin argine garuu aadaa keenya keessatti hin argine horaa bulaa deebanaa jennaanii ati faashitti illee naaffaan nu fixxanii Inaan faanu fixxanii jirtanii hojii keessa nyaadhaa isaan hojjetanii Allahu Akbar kun akkana ol qabdi harkanatti godhadhu jetteeni halaala uftee akkanatti taa'uun baxaami baay'ee bareeda baxaamitti isiniin jedha baxaamitti hedduu bareeda baay'ee namatti tolallee eega dubartii ta'an kaa halaala'uun jaarsa halaalaa qabaachuun dirqama eega guyyaa eega heeruma gayanii heeruma fedhan taanaani
akkana zanafataa itti rahan. Oye miskiina buskuutii xiqqishoo akkasi garaa nama nyaatti. Aashittiif Hamzaallee hinaaffaan nu fixani. Hamzaan tasuma irra geette ka. Soonni jaalallee biraa akkasitti hawwee osoo tasallee irra qabde maal jechuu yaani osoo inni mana wajjin jaalallee biraatiin tasobuun ho'ii jechuu afaaniin soba wajjin mana jiraate maal gootime jechuuf jarri oduu ol qabdi akkasii kunoo rahaa akkana zana itti jaarsaa bu'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبنا جرت فياكي سنين فتشتي فقدرات تنسنين جدا كوتا دنانو دبي بك ما لك تيجي لا سنين جدا فوق الرجرة فوق الرابع جرا الدم غرس أجلال تنير جتان كوني بس نيتور كنغرون دبسا باقي كوني حديقة جرا كنو فوقي أرجتني حديقة جرا قليس هواتا ويتي أصلي أمويو كوني استاديمي ميدا فواسيتي والله هديتك بوليتك قلبي رهانة مارجت سنين جرا يوتش لالني أي بيفين نكا مغريسا وندي ساتو أستبك مغريسا وكتك سنين جرا يا بولوتك يا bakka akkanaa kana fa'aa osoo deemanii jedhanii sammuun namaa nasaadasa jechi sirritti yaani yaanni sin qabu maalin taatu bakka akkanaa yoo deemte harhaa qalbii jechuu bakki magariisni bakki kun bakka kuwaasitti taphatamu kubbaan yookaan kubbaan miilaa itti taphatamu jechuu bakki ifu sun ammoo iyyuu hadiiqaa hin argitan jedhee yaada. Sinin jara boloota kiyya naannoo nu jiraannu kunoo fooqii anuma fooqii 8ffaa gubbarraa isin waraabuu jira achi siqee bilbileen harkaa buutu jedhee waraabuutte malee waan bira sinin jedha akkanatti makiinaan lafa waan biraatii mixima sinin jedha qilleensi ammoo maashaallah tabaarakallaa qorrallee hin jedhamu asin jedhamu keessumaa gali isin godhu isin jedha qilleensi. أنا يروح يا سين قبّي بلكونة إذا مثلاً بيتمنتي سان قبّي تبكى صراحة قولي ديبيا بأينا مطلع ولا أكاسي ما شاء الله تبارك الله عاشتي في همزة كما شاء الله أتشلي يروح آتي متي عاشتي كاتش جتك كاتش همزة برد ما شاء الله جرى الدنيا براكي سجرتي جرى الدنيا براكة زرت سلقنا والفوتنا اتفقاتي سيني شمرة ويبرا لاتيت مان همزة أربطتها إدون كوني استاديومي دا بك مجالس نجو استاديومي جتشو بلكونا ردا بدي ورابو جرا أكاسيتي سنين جدا بولو تكيا هيدو نمتولا bakki ajaan bakki makiinaa achi suni mabraatii amma isin mul'atutti hin jiru malee hadiiqa jira bakka wanta diimaa san bakka ijoollee irraa gadi shololaattu isinin jedha waa wallaahi qallaan namatti hin tolu baxaamin namatti tola baxaamin isinin jedha akkasi dhageessisu jira keessa yoo dhageesse hin tolu sinirraa dhofsaa qo'a kuni fooqiin subhaanallah fooqii bakki nu keessa gallu hundi fooqii badheen argan jechuu bakki kun iddoo akka hadiiqaatii fi iddoo akka kuwaas meedaa istaadiyeemii kanneen malee hin argamu baay'een argamu akkana akkina fooqii jidduu jirraa iddoo ajimaan jedhamu eenyu jirame iddoo ajimaan jedhamu eenyu jira ajumaan inka jiru waan ijoolleen baay'ee faachi jiraatu noodan as jiraatu noodan yaani namni kun eessa jira kun eessa jedhee akka sandaan hin beeku malee nama hedduu as jira ajumaanii kana jechuun ijoollee fi masoonnoo hedduu as jira mucaan herbaan zayitiin suni ka hawwiin ollolee dhiyoo tana jechuun milkiin innis as jira nama bira jira jechuu garuu an dhaqee ilaalle
iddoon itti banate san dhaqee ilaalle wallahi asuma jira nama bira jechuu baay'ee jira eenyu takkallee maqaa isii Ashitti eenyu Ashitti miti iitiyyee baale ta'etti takkallee isiniin jedha wallahi Hamzaa fi Ashittiin akkasitti itti haa tolu amma uummanni ka ajandaa irraa ta'ullee ajandaa irraa godhatee itti haasa'ullee guute hinaaffaadha sun hinaaffaa yoo isin qabee warri ajandaan warri tiktookii keessattu yoo hinaaffaa isaan qabe haa dhaabbataniirra yookaan akka jiraatiin walaa fuudhanii isiniin jedha viidiyoo kanuma fakkaata. Deyyamnaa godhaadhe. Sahabaan rifatanii jennaan rasuulli isaanii oduu minni na taskana hidha rasuulli itti taskana itti maxxana rasuulli fedhii isaa dhiisanii waan isa fidee fi waan itti jiru dhiisanii maal dubbisan beekta loojikii isaa dubbisan aqlii isaa rasuulli zinaa kana osoo haadhateetti dalaganii jaalatta akkasuma namni haadha ofiitiif illee hin jaalannee bara osoo obboleettiitti dalaganii jaalatta hin jaaladhu akkasuma namni obboleettii ofiitiif illee jibbaa bara maal jechuudha beekta namni ati badii kanatti hojjettu yookiin haadha namaati yookiin obboleettii namaati yookiin jaartii namaati yookiin adaada namaati kan maami kama nama keetiif hin jaalanne kan maaliif nama birooti jaalattare laal daawaa ittiin goone rasuulli saayikoo isaa karaa nagaati wantichi jechuudha harkaa badina balleessan arga hin arrabsine maalin ati qiyaamaan sitti haa buutu sina hayya bagaafatu dhuftaa mi'alla وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أتشكو مسافو هرك ساني فو أري رسول الله بكر الركهل يا ربي قلبي سانا تحرس بدي سانا أرى ربي قام سامو هرام الرناتيس أتشي ويتقبه ودرا وانا جزينا جالك أبو ويتنبي محمد تؤلسين ويتجيبه وانا جزينا جبين أبو لأنه خرج من المستشفى طبيب القلوب وكيس فيا وكيس قلبي برابه نبي محمد هوسبيتالك كيس به دقيقة مراسك كيس كيس أقول يا رسول ربي سمي شيطانا كيس فلاني تربي كيس مالين كيس درب عمل أنا لم تقول مش هيكرر جبهه جولة تكو هذا قنقر تفوي عاد موسيقى عملنا نيودا كيفتك كفرة موسيقى لنا أشرو قلنا من كفرة ما أساس سيفيدا سيار كيس أجر كفري سيفيدا أوجا إن كفر قوم سابتي تتوكو هاتي هرك رامورا هرك بيتا لما فا هاتي ميلا رامورا ميلا بيتا ميركا ولا هذا برسا هاتي أملي قالي أنا مرن والله يا سينا أفرانو رافت أني إبقى في بودا كأي هاتي قنقلتي قالي جنا بدر رامتها مثلاً بدر رامتها بر بودر الأجيفة توباتي تبود أما علماء المال جدا صحابان ورمجنات هاتي صحابان كم نندو قنقورا مجوجاتا وابل لسا أمانا قروا الرفس أن تكانا من أجل تكانا من والتكيسو أنا من أجل تكانا جبتايزا نام الرفساني أجل تكانا جيساني نجو نام الصحابات إيه أبا بكر انت إيسي حقون الله قاف أيدي دو قنقور تجل مجوجاتهم دو قنقورو نجل قروا وانتوتا أصول هندي أمنتي إسلامات أنه قد إيسو سرمتي صلاة إيسو سرمتي كن صلاة إيسو سرمتي مرنو خطأ بقافة ورانني du'ee osoo ruuhiin keessaan bahin dura baatanii isaan surii salaachisu namtichi duuba kanaa fi kadhanaa waraane. Summiin inni itti waraane sun illee sayfiin summii qaba. Baatanii mana galan umarii. Gaggabee dhiina eega keessaa jigee of beeke booda ummanni salaatee jedhu ummata gaafate. Yaa salaatee jedhaan ani immoo salaanne tayammuma naa fida biyya. Umarii wayita inni akkas xiqqoo of beeke namni uhii aanan fuudhee itti fide aanan san dhugee wallaahi bakka waraaname kana keessaan jigedhan aanan mari yeroo san hin salaataa biyya tayammuma naa fida biyya tayammumatee maal jedhe salaatee laa hadda fi islaami liman taraka salaata qooduma takkan qabu dhan islaamummaa keessa salaatan qabu qooduma qabu kana dhiisuuni silaafuu kana walitti illee himuun amma salaani barfaashiruma ta'e illa amma namni hin salaanne eebiidha kun eebii baay'ee baramma duraan kufrii qofaa miti amma eebii illee ta'e kanaaf salaata illee haa jabeessinu qur'aana rabbii haa qabannu tokkummaa keenya haa jabeessinu walquba haa qabaannu gandummaa fi lagaa fi sululaan wal qoodu irraa haa baqannu gaafa kana taane gaafa tokkoomnee namoomnee walii rahmata qabaanne bakka yaannee fi bakka abdanne san inni rabbi nu gaha yookaan dhuunfaa keenyarraa mataa nu cabsaa birriin nuti oli gaffii nuuf walitti hin qabantu karoorri nuti karoorfanne tokko galman gahu.